kun mil'oo tebbanaatiin. Rakkoon siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa, hojii dhabdummaan, hiyyummaa fi rakkoon cabiinsa namoomaa lammiilee biyya gaanfa Afrikaa Itoophiyaa biyyaa baqachiise. Cunqursaan mootummaa fiwudaalizimii adda waraanaatti bobbaasuun sirna waraanaa gabrummaan wayyaanee hammeenyi biltsiginnaa lammiilee Itoophiyaa biyya abbaa isaanii irraa baqachiiseetii jira. Mootii Gonfoo Haile Sillaasee hammam hoogganaa waraanaa Kolonel Mangistuu Haile Maariyaamitti Mallas Zeenaawiitii hammam Haile Maariyaam Dassaalenyitti mootii Edaamoo Abiy Ahmedii hammam sirna isaa biltsiginnaatti jireenya lammiilee Itoophiyaa qormaataniitii jiru. Keessattuu maatiin qabsaa'otaa deeggaraaf miseensa dhaabbilee falmattoota dimokiraasii maqaa shakkamaa hamma yakkamaatti dabballee hamma miseensaatti deeggaraa hamma waraanaatti jedhuun dararamni isaan irra gaheem salphaa miti. Qabeenyi isaanii maqaa ABO deeggartaa fi dabballee ABOtiin saamamuun qaamni isaa ammoo hidhamuun reebamuun ajjeefamuun niitiin qabsaa'otaa gudeeddamuun sarbamiinsa mirga namoomaa bal'aan raawwatamuun jireenya dhalattoota saba Oromoo hadheesse. Jireenyi hadhaa'ee qabsoof saba yoo hidhachiisuun meeshaa waraanaa barbaaduuf biyyoota ollaa keessa socho'uun dirqama qabsaa'otaa ta'e. Daandiin bara 1950moota keessa meeshaa waraanaa barbaaduuf gara biyyoota alaatti qabsaa'otaan banamee cunqurfamtoota kumaatamaan biyyaa baqachiisuun hordofsiise. Sabni Oromoo biyya isaa keessatti gabrummaa, cunqursaa, dhiittaa, loogii siyaasaa fi dinagdee, dhiibbaa afaanii, aadaa, eenyummaa, amantii fi sirna isaa irra gahuun jireenya baqaatiif karaa cirate Jibuutii hamma Somaaliyaa, Yamanii hamma Suud Arabiyaa, Gamtaa Emireetota Arabaa hamma Qaatar, Kuweetii hamma Joordaan, Omaanii hamma Bahareen, Keeniyaa hamma Eertiraa, Ugaandaa hamma Saawuz Afrikaa, Suudaanii hamma Liibiyaa, Misraa hamma Xaaliyaanii, Faransaayii hamma Jarman, Ingilizii hamma Neezerlaandii, Ispeenii hamma Hoolaandii, Norway hamma Sweden, Austraaliyaa hamma Kaanaadaa, US hamma biyyoota Ameerikaa kibbaa lafa cunqurfamtoonni Itoophiyaa itti baqatanidha. Warroonni gara biyyoota lixaa baqatan koola galtummaa gaafatuun mirga lammii biyya sanii ta'uun yommuu argatan warroota gara biyyoota Eeshiyaa imalaniif hereentuun hin argamne. Keessattuu Itoophiyaanonni addatti ammoo Oromoonni biyyoota galoo galaana Edan keessa buufatan mootummoota biyya saniitiin qabaman gara biyyaa deebifaman kanneen turanidha. Sabni guddaan gaanfa Afrikaa Oromoon saboota Itoophiyaa keessaa saba hammeenyi impaayeroota Itoophiyaa itti hammaatee fi qabsaa'ota kumaa kitilaan wareegedha. Saboota biyyattii keessaas saba bal'innaan baqateedha. Imala jireenya baqaa keessatti lafeen ijoollee Oromoo gammoojjii Sumaalee, Saharaa Yamanii, Saharaa Suudii, gammoojjii Suudaanii fi Misraa, Saharaa Liibiyaa keessaa mul'atti. Saharaan biyyoota kanaa lubbuu gabrummaa dadhabdee baqatte kumaatamaan nyaateetii jira. Dubartii Oromoo kumaatamatu safuun irraa mulqamee dallaalotaan gudeedame. Dhiira danutuu gabrummaa jibbee koonyee gabrummaa dallaalotaa keessatti kufe. Dargaggoota baay'eetu manneen dallaala Liibiyaa, Soomaaliyaa fi Yamanii keessatti osoo tumamu ajjeefame. Kanneen rakkoo jireenya baqaa hunda baqatanii galaana irra gahanii doonii yaabbachuun Soomaaliyaa fi Jibuutii irraan gara Yamaniitti, Liibiyaa fi biyya Misraa irraa gara Xaaliyaanitti ce'uuf imala jalqaban baay'een dooniin dhidhimtee sora qurxummii ta'an galaanni Meeditiraaniyaanii fi Hindii haala kaa'u. Kanneen osoo imala irra jiran doonii keessatti hadoodanii bishaanitti of darban garaan bineensa galaana Afrikaa fi Eeshiyaa, Afrikaa fi Awurooppaa addaan qoodem haa dubbatu. Mootummaa wayyaanee keessa dargaggoonni Oromoo biyyaa baqatan Saharaa Suudaanii fi Liibiyaa, Suudaanii fi Misraa qaxxaamuruun yoo galaana irra gahan dallaalaan gidirfamuu fi ajjeefamuun irratti raawwatamaatii ture. Liibiyaa biyya Muhammad Gaadaafii keessa kan buufatan saamtonni baqattootaa fi dallaalonni seeraan alaa Liibiyaa keessatti ilmaan namaa akka loonitti walitti gurguruun osoo birrii buusisuuf tuman kan ajjeesan hedduudha. Gammoojjii Somaaliyaa fi Jibuutii keessan kan
kan galaana diimaa qaxxaamuree Yamanitti gad bu'e baay'een harka daldaltootaa bu'uun gidiraa hedduu boodam lubbuun darbeetii jira. Manneen hidhaa Yaman lubbuu lammiilee Itoophiyaa hedduun nyaateetii jira. Ji'ootaan dura yookaan ammoo bara 2021 keessa Yaman keessatti lammiileen Itoophiyaa 400 ol ta'an ibiddaan jiratti gubamanii jiru. Kun firii jireenya baqaati. Dararaa fi hammeenya kana booda imalli Yaman irraa gara Saa'ud Arabiyaatti taasifamuun imala biraati. Imaltoonni Saa'udii seenuuf imala Saharaa Haradii fi gaara yookaan qilee fiifaa qaxxaamureem magaalota Saa'udii Yamanitti dhiyoo jiran kanneen akka Jiizaan, Haayer, Dafaam, Kalaam, Jabalul Aswad, Jabalul Ashar, Ruba'aam, Farshaa fi kanneen biroo seenuuf imaluum. Lubbuun lammiileem rakkoo siyaasaa diinagdee fi cabiinsa mirga namoomaa baqatanii biyyaa bahaniin Saharaa Haradii fi hallayyaa yookaan qilee fiifaa kan Saa'udii fi Yaman jidduutti argamu keessatti gaaga'amte baay'eedha. Lammiileen osoo biyya qabanii fi biyya isaanis qabeenya qabdoom abbootii irreetiif jecha qabeenyaa fi biyya isaanii irraa baqataniif Saa'udiin quubsuma ta'uun kaaniif hojii, kaaniif barnoota, kaaniif daldala kenniteem ganna 50 Oromoota dabalateem Itoophiyaan darbees Afrikaanota danda'uun jiraatte. Godaantonni imala hadhaa keessa qaxxaamuranii erga Saa'udis ta'eem biyyoota biroo seenan Itoophiyaa biyya mirga keenya sarbiteem biyyaa nu baafte jedhanii dugda itti hin galle. Jireenya baqaa hadhaa keessatti poolisootaa fi humna tikaa biyya keessa jiranii jalaa mammaleeqaam hojii ulfaataa hojjetaniin diinagdee argatan gara biyyam garaa itti jabaatteem isaan baqachiiftee erguun jireenya maatii fooyyessuu hammam diinagdee Itoophiyaa utubuutti kaazinaa qabsoo sabaa ta'uu hammam lammiilee biyya keessatti rakkatan utubuutti shorri Oromoonni biyyoota galoo galaana edan taphatan salphaa miti. Qabsoo Oromoon harqoota gabrummaa ofirraa buusuuf taasisu keessatti diinagdeen ijoollee Oromoo Saa'ud Arabiyaa dhangala'eetii jira. Lammiilee naannoo Sumaalee irraa shirri diinaa buqqise qobsiisuuf dhalattoonni Oromoo Saa'udii jiran qabeenya isaanii hin qusanne. Waggoota afuriif uummata Oromoo gammoojjii Baalee keessatti qubsuma dhabee rakkate jiraachisuuf aarsaan isaan kafalan xinnaa miti. Miidiyaa uummata bal'aam uummataaf dhaabbatee uummataaf hojjetu OMN ijaaruu fi diinagdeen isuu keessatti gaheen sabboontota Oromoo Saa'udiin olaanaadha. Riiformii siyaas diinagdee Itoophiyaa keessatti geggeessummaa uummata Oromootiin bara 2018 dhufe keessatti qeerroo rasaasa loltoota adda dimokiraataa warraaqsa uummatoota Itoophiyaatiin miidhaman wal'aanuu hammam maatii wareegamtootaa kunuunsuutti gatiin sabboontuun biyyoota galoo galaana edan kanneen akka Saa'ud Arabiyaa, Oomaan, Qaaxar, Kuweet, Bahareen, Gamtaa Emireetota Arabaa kafalan salphaa miti. Biyyoota galoo galaana edan keessaa Saa'ud Arabiyaa fi Yaman qubsuma lammiilee biyya isaanii irraa dhiibamanii bahanii yoo taatu Yamanitti erga waraanni waliin fulbaanam bara 2014 mootummaa Yaman kan Abdur Rabbaa Mansuur Haadiin durfamuu fi gareen Huutii jidduutti ka'een lubbuun godaantota Itoophiyaa fi Afrikaa biyya san qubatte gaaga'ama muudatte. Gareen Huutii waraana waggootaaf adeemsisaa ture keessatti lubbuun Itoophiyaanotaa fi Afrikaanotaa danuu hobbaasee jira. Gareen kun bitootessa torba bara 2021 magaalaa Sana'aa mana hidhaa Jawaazaa jedhamu keessatti bombii darbuun lammiilee Itoophiyaa caalmaan Oromoo ta'an 450 ol ajjeesuun isaa ni yaadatama. Itoophiyaatti mootummaan Abiyyi Ahmad, Saa'ud Arabiyaatti mootummaan Muhammad bin Salmaan erga aangootti dhufanii Saa'ud Arabiyaanis ta'e Itoophiyaan godaantota Saa'ud Arabiyaa keessa jiran dararaatii jiru. Mootummaan Muhammad bin Salmaan godaantota hayyama jireenyaa hin qabne duula biyya isaa keessaa qulqulleessu waggoota lamaaf adeemsisaa tureen dhalattoota Oromoo kuma dhibbootaan lakkaa'aman mana hidhaatti guure. Dhibbootaan kanneen lakkaa'aman ajjechaa fi gocha qaama hir'isuu akkasumas reebicha hamaa irratti raawwateetii jira. Lammiileen hidhaa fi ajjechaa reebichaaf doorsisaa dhiittaa mirga namoomaaf cunqursaa sabummaa balaaleffachuun biyyaa baqatan biyya ormaattis rakkoo caaluun dararamaa jiru. Biyya Saa'ud Arabiyaa rakkoo Oromoonni impaayera Itoophiyaa jalaa itti dheessan
Oromoota irratti raawwachuun biyya godaantotatti dugda galte taateetii jirti. Lammii biyyi isii ofirraa ariiteem biyyi ormaa biyya ta'uufiin biyyoota Arabaa keessatti baratamaa miti. Silaas lammii biyyi ofii hin rifanneem silaas lammii biyyi ofii hin rifanneef biyyi ormaa akkamitti rifattiin gaafiidha. Biyyi Saa'ud Arabiyaa waggootaaf lafa dhalattoonni Oromoo rakkoo siyaas dinagdee mootummoonni Itoophiyaa irratti raawwatan jalaa itti dhiyeessan taatus waggoota lama as dugda baqattootatti kennuun gidiraa fi dararama hamaaf saaxilamaa jirti. Duula hidhaa mootummaan Muhammad bin Salmaan Itoophiyaanota irratti raawwateen manneen hidhaa daangaa Yaman Naajiraanii hammam daangaa Joordaan Aljawfaatti Jiddaa hamma Dammaamitti Jizaanii hammam Hayrittim Shumeesii hamma Riyaadittim Alkarjii hammam Xaa'ifittim manneen hidhaa lammiilee Itoophiyaan dhiphateedha. Lammiileen kunneen 100,000 olitti tilmaamamu. Kanneen keessaa 85 ol Oromoota. Biyyoonni biroo kanneen akka Filipiin, Baangaaliim, Paakistaan, Hindiif kanneen biroo lammiilee isaanii atantamaan manneen hidhaa Saa'ud Arabiyaa keessaa yoo baasan mootummaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Aliitiin durfamuun kan badhaadhinni galmaam daandiin kiyya eda'amuudha jedhuun uummattoota biyya keessaa waraanaan godaantota manneen hidhaa biyyoota galoo galaana edan keessatti dararaman fudhachuu diduun dararaa hamtuu irratti raawwataa jira. Biyyoota addunyaa keessaa Itoophiyaan biyya lammii isiitiif kabaja hin qabne yoo taatu mootummoonni Itoophiyaa ammoo mootummoota aangoo isaaniitiif jecha kabaja lammiilee isaanii mulqaniidha jedhamuun komatamu. Morookoon lubbuu daa'ima tokko kan maqaan isaa Rayyaan jedhamu kan boollatti kufe baraaruuf guyyoota 5 walitti aansuun duula birmannaa yoo taasiftu Itoophiyaan ammoo lubbuu lammiilee 100,000 olii baraaruuf waggoota 2 keessatti sochiin taasifte hin jiru. Sochiin mootummaa Morookoo fi uummata Morookoo ija miidiyaalee addunyaa hatuun kabajam ilma namaatiif qabaniif yoo jajaman mootummaan Itoophiyaa ammoo mootummaa kabaja lubbuu namaatiif hin qabne jedhamuun suuraan hojjettoota daa'imman Morookoo lubbuu baraaruuf tattaafatanii fi lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa Saa'ud Arabiyaa keessatti rakkataa jiraniin wal bira qabuun mootummaan Itoophiyaa abaaramaa jira. Mootummaan Saa'ud Arabiyaa Muhammad bin Salmaaniin durfamuun qabiinsa mirga hidhamtootaa sarbuun lammiilee jireenya fooyya'aa barbaacha biyya isaa seenan manneen hidhaatti ugguree nyaataa fi dhugaatiin dhibee fi ho'aan qorraa fi daaraan qorqalbii fi reebichaan adabaa jiraachuu isaa hidhamtoonni fi dhaabbileen mirga ilmaan namaa dhaadheessan dubbataa jiru. Ji'oota 6 dura haalli qilleensa biyyoota Eeshiyaa ho'aa hamaa ture. Lammiileen kunniin qabbaneessituu ho'aatiin alam mana hidhaa keessatti rakkataa yoo turan ho'aa irraa kan ka'e namoonni lubbuun hobbaate baay'ee ta'uu hidhamtoonni yeroo garagaraatti ibsaa jiru. Ho'aa bowwoon qaama shifniinessuu fi laaffisuun mallattoolee dhukkubaa hidhamtoota kanneen irratti mul'ataa turee fi lubbuu isaanii galaafataa turedha. Ji'a 6 asammoo waqtiin qorraa seenuun lammiileen kun uffataa fi afata malee peestaala gurraacha uffachuun simintoo qabbanaa irra ciisaa jiru. Uffata qaamatti godhatan ammoo ofirraa fixachuun akka peestaala ofitti maran godhee jira. Sababa kanaan hidhamtoonni hedduun dhibee TB'n wal qabatan kanneen akka saambaa fi qufaa hamaaf saaxilamaa jiru. Kana cinatti hidhamtoonni lubbuu dhaban reeffi isaanii dafee baafamuu dhabu wajjin wal qabatee xiinsammuun hidhamtootaa lubbuun jiranii miidhamee jira. Dhaabbileen mirga namoomaaf falman kanneen akka Amnesty International, Human Rights Watch fi dhaabbanni dhimma baqattootaa irratti hojjetu United Nations Higher Commission for Refugees jechuun UNHCR irra deddeebiin bulchiinsa Muhammad bin Salmaan dhiibbaa baqattootaa biyya isaa keessa jiran irraan gahuu akka dhaabu gaafatanis furmaanni hin argamne. Manneen hidhaa Saa'ud Arabiyaa gurguddaan dhalattoota Oromoo fi saboota Itoophiyaa birootiin dhiphatee jira. Mootummaan Itoophiyaa kan waraana waliiniitiin biyya raasaa jiru lammiilee isaa biyya ormaa keessatti dhumaa jiraniif birmachuu dideen komii uummattoota Itoophiyaati. Mana hidhaa magaalaa Riyaad Alkarjii jedhamu keessatti namoonni 20,000 hammam 30,000 gaan kan hidhaman yoo ta'u kutaalee hidhamaa 51 jiran keessaa tokko kutaa keessatti namni 400 hidhamee akka jiru hidhamtoonni yeroo garagaraatti dubbataa turanii jiru. Manneen hidhaa biroo kanneen akka Naajiraan, Hayir, Shumeesii, Riyaad, Dammaam, Jiddaaf kanneen biroo keessatti haala wal fakkaataan
mana hidhaa Alkarjiin keessa jiruun lammiileen Itoophiyaa rakkataatii jiru. Hanqinni nyaataa dhugaatiin uffata qaamaam uffata halkaniim afatam qorqalbiin miidhamuu fi wal'aansa yaalaa argachuu dhabuun rakkoolee lubbuu hidhamtoota kanneenii gaaga'aa jiranidha. Mootummaan Saudi Arabiyaa mirga baqattoonni akka idil addunyaatti qaban cabsuun dubartii ulfaa ciniinsuu waliin dubartoota hoosisanii fi daa'imman maanguddootaaf qaama miidhamtoota mana hidhaa kana keessatti dararaatii jira. Daa'imman manneen hidhaa keessatti dhalatan dabalatee kanneen haadha waliin qabamanii hidhaman mirgi isaanii guutumatti sarbamuun gaaga'ama lubbuutiif saaxilamaatii jiru. Dararaam gidiraam cabiinsa namoomaa hidhamtoota kana irratti raawwataa jiru hordofuun fulbaana 3 bara 2020 gaazexaan Ingiliz The Telegraph jedhamuun gabaasa qabatee baheen Itoophiyaan lammiilee isii azaaba manneen hidhaa Saa'udii keessatti dararamaa jiranitti cal'ifte jedhe. The Telegraph qorannoo rakkoo hidhamtoota kanaa irratti adeemsiseen waajirri qoonsilii Itoophiyaa Jiddaa hidhamtoota manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti argaman viidiyoo fi suuraa akka gadi hin dhiifneem doorsisaa ture jedhe. Xalayaa chaappaa qoonsilii Itoophiyaa magaalaa Jiddaa jiru ofirraa qabu argadhe jechuun kan gabaase The Telegraph hidhamtoonni suuraa fi viidiyoo dararaa isaanii saaxiluun kabajaa Itoophiyaa fi Itoophiyaanota biyya isaanii jiraniif akkam gadi hin dhiifne akeekkachiise jechuun haala bakka buutonni bulchiinsa Abiy Ahmed lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaatti qoosaa turan saaxile. Mootummaan Muhammad bin Salman Al Saud lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa biyya isaa keessatti yoo azabuun mootummaan Abiy Ahmed Aliim lammiilee isaa manneen hidhaa biyya ormaa keessatti azaaba addunyaa dhadhamaa jiraniif birmannaa dhabe. Saudi Arabiyaa fi Itoophiyaan Finfinnee fi Riyaad Muhammad bin Salmaanii fi Abiy Ahmed Aliim embaasiin Itoophiyaa fi embaasiin Saudi ambaasaadar Leencoo Baatii fi ambaasaadar Abdul Baaqim Ahmed Ajlan Ministeerri dhimma alaa Saudi Arabiyaa Faisal bin Faraafim Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnan dubbii himaan Ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaadar Diinaa Muftii fi dubbii himaan Ministeera dhimma alaa Saudi rakkoo lammiilee Itoophiyaaf falakaa'uu hin dandeenye. Riyaad Finfinneen lammiilee isii narraa fudhachuu didde yoo jettu Finfinneen garuu Riyaadiifis ta'e lammiilee Itoophiyaa dararamaa jiraniif deebii hin laanne. Jilli Itoophiyaa Ministeera Mallaqaa Ahmad Shideetiin durfamuun kan Saa'uditti ambaasaadar Itoophiyaa ambaasaadar Leencoo Baatiin Ministeera Deetaa Ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaadar Ridwaan Huseen Muftii Haaji Umariif kanneen biroo of keessaa qabuun gara Saa'udiitti imaluu isaanii hordofeem rakkoon hidhamtoota kanaa ni furama jedhamee abdatameetii ture. Garuu hin taane jilli imaleem hidhamtoota manneen hidhaa Saudi Arabiyaaf furmaata osoo hin laatin deebi'e jedhamuun komatamaati jira. Gareen gara Saa'udii imale kun ministeera dhimma biyya keessaa Saa'udii Abdul Aziz bin Saud bin Naif wajjin wal argeem dhimma hariiroo biyyoota lamaanii fi dhimma lammiilee hidhaa jiranii irratti mari'atoo isaa miidiyaaleen gabaasaniitii jiru. Garuu hanga ammaatti tarkaanfiin fudhatame hin jiru. Dararaan hidhamtoonni keessummeessaa jiranis itti fufeetii jira. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa manneen hidhaa biyya ormaa keessatti dararamaa jiraniif maaliif birmannaa dhabeem gaafii jedhuuf deebileen garagaraa kennamaatii jira. Kanneen keessaa rakkoo diinagdee fi siyaasaati kanneen jedhanidha. Rakkoo diinagdeem mootummaan Itoophiyaa lammiilee kana gara biyyaa kan galchuu dhabeef rakkoon kufaatii diinagdee hamaan waan isa muudateem galchuu hin dandeenyeef jechuun namoonni yaada kennan jiru. Garuu yaadni kun namoota hedduu biratti fudhatama hin qabu. Sababbiin isaa diinagdeen Itoophiyaa hangamuu kufaa ta'uun lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa Saa'udii keessaa baaseem kan galchuu dadhaboo miti. Diinagdeen diroonii waraanaa bituu hin dadhabin lammiilee kanneen galchuu hin dadhabuun yookaan diinagdeen mana tokko haaromsuuf biiliyoonaan dhangalaafamuun lammiilee kanam dararaa keessaa baasuu hin dadhabuun kan jedhuun deebii yaada armaan olii ta'a. Mootummaan Itoophiyaa yaa'ii gamtaa Afrikaa 35ffaa Finfinneetti gurraan
dhala shanii hamma 6 bara 2022 adeemsifame irratti hirmaattota yaa'ichaaf paarkii tokkummaatti affeerraa nyaataan baasii miiliyoona hedduun qophaa'e taasiseetii ture. Kanaaf affeerraa nyaataan yeroo tokkottiif baasiin bahu lammiilee kana mana hidhaatii baasee galchuu hin dadhabuun yaada namoota yaada kana falmaniiti. Rakkoon hidhamtoota Suudii keessatti rakkataa jiranii rakkoo siyaasaati jechuun namoonni yaada isaanii dhiyeessanis jiru. Namoonni kunniin dulli hidhaa fi dararaa mootummaan Suudii lammiilee Itoophiyaa irratti taasisaa jiru fedhaa fi gaafii mootummaa Abiyyi Ahmadiin amantaa jedhu qabu. Sababbiin isaa lammiileen kun qabsoo uummanni Oromoo cunqursitoota Itoophiyaa irratti taasisu dinagdeen deeggaruu keessatti shoora olaanaa qabu jedhu. Keessattuu waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen utubuu keessatti gaheen Oromoota biyyoota galoo galaana edan olaanaadha jechuun yaada kennu. Lammiileen kunniin gara biyyaattis yoo galan hidhattoota qabsoo bilisummaatti dabalamuu danda'u yookaan fincila qindeessuu danda'u kan jedhus sodaa mootummaa Abiyyi Ahmad ta'uu kan eeran namoonni yaada kana deeggaran. Kanaaf mootummaan Abiyyi Ahmad madda dinagdee qabsaa'otaa gogsuuf isaan adabuuf tarkaanfii kana fudhateen yaada isaaniiti. Mootummaan Abiyyi Ahmad lammiilee kanneen irraa waan shakkii qabuuf hanga waraana kaaba biyyattii Goolabeem yaada isaa gara bulchiinsa biyyaatti deebisutti hidhaa tursiisuun filannoo isaatiin ammoo yaada xiinxaltootaati. Rakkoo lammiileen kun keessummeessaa jiran yaamicha birmannaa dhabee hammam waamicha dhageettii dhabeetti maqaan itti moggaafameetii jira. Torbee kana keessaa immoo dulli peestaala gurraacha kan hidhamtoota kanaaf sagalee ta'uu kaayeffate namoota siyaasaatii hamma xiinxaltoota siyaasaatti aartistoota hamma gaazexeessitootaatti fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa hamma aktiivistootaatti hirmaachisee adeemsifamaatii jira. Dulli kun Finfinnee dabalatee biyyoota addunyaa imbaasii fi qoonsilaawwan Suud Arabiyaa jiran hundatti uummattoonni Itoophiyaa hiriira bahuun dararamaa lammiilee kana akka balaaleffatanii fi lammiileen kun gara biyyaatti akka deebi'aniif dhiibbaa akka taasisaniif yaamicha taasiseetii jira. Gareeleen advokaasii fi namoonni dhiibbaa uumuu danda'an hundi dhimma lammiilee kanneenii irratti dhaabbilee idil addunyaa kanneen akka UN, Gamtaa Awurooppaa, Gamtaa Afrikaa, dhaabbata baqattoota idil addunyaa, UNHCR fi kanneen biroo irratti dhiibbaa taasisuu akka qaban hawaasaan gaafatamaatii jiru. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo Koongirensii Federaalaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo rakkoo lammiilee kanaa hordofuun ibsa waxabajjii 21 bara 2021 waloon baasaniin dararaa mootummaan Suud Arabiyaatiin lammiilee Itoophiyaa irratti raawwatamaa jiru haa dhaabbatu yoo jedhan ibsa biraa kamisa darbe kan baase KFO'n yeroof wanti hundi hafeem mootummaan Itoophiyaa lammiilee keenya Suudii jiran baraaruu qaba jedhe. Adda Bilisummaa Oromoo ammoo ibsa sanbata kaleessaa baaseen dararaa mootummaa Suudiitiin lammiilee kana irra gahaa jiru gadduu erga ibsee booda dhaabbileen addunyaa kanneen akka UN, jaarmiyaaleen fayyaa fi dhaabbileen mirga namaaf qabsaa'an mootummaan Suudii hidhamtoota kana seera idil addunyaatiin akka qabuuf dhiibbaa uumuu qaban jedheetii jira. Muddee 20 bara 2020 keessa ibsa kan baase ammoo jaarmiyaan mirga namoomaa dhaadheessuun Human Rights Watch manneen hidhaa Suud Arabiyaa keessatti baqattoonni dararaa hamaa fi jiruu dhala namaatiif hin malle keessa jiru jechuun ibse. Dhaabbatichatti qorattoon mirga baqattootaa Naadiyaa Hardimaan biyyoota dureeyyii keessaa takka kan taate Suud Arabiyaan baqattoota manneen dhiphaa keessatti hidhuun dararuu isheetiin dhiifamni tokkollee godhamuuf hin qabu jechuun qeeqxeetii turte. Har'as dararaan hidhamtoota kana irratti raawwatamaa jiru hin dhaabbanne. Finfinneenis hidhamtoota kana galchaa hin jirtu. Riyaadis mirga hidhamtoota kana kabajaa hin jirtu. Mootummaan Abiyyi Ahmad lammiilee isaa mana hidhaa biyya ormaa keessaa baasuun galchuu qaban dhaamsa mil'oo tibbanaatiin ansara isa baature. Gama ogummaa kaameraa piroodaakshina bareedaan mil'oo tibbanaa kan isin biraan gahaa ture Abdii Jamaaliim. Torban qophii biraatiin hamma walitti deebinutti torban milkii haa taatu.